dhugaa dubbachuu fi wanta baay'ee nama gaddisiisuu fi wanta baay'ee nama dhibbisu jechuudha. Yeroo tokko ilmi namaa kaleessa wajjin jiraannee har'a gaafa nutti jijjiiramu yookaan har'a gaafa akka nuti maatii keenyan agarre yookiin akka nuti bakka maatii keenya faana jireenya riileeshiniin uummanne godhu nama gaddisiisa dhugaa isinitti dubbadhaanii jechuudha. Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota siifan gindoo bakka jirtanitti nageenyi faraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ani jira nagaa kootti galata waaqayyo. Baga nagaa taatanii baga nagaan dhuftanii isiniin jechuun barbaada. Biyya keessas biyya alaas kan jirtanii baga nagaan dhuftanii gara siifan gindoo yuutuubii isiniin jechuun barbaada. Tole egaa har'a immoo viidiyoo biraa isiniif qabadheen yaadee jira. Kanaafuu laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa na jajjabeessaa isiniifan jedha. Kanarraa barumsa guddaa akka isin argattan abdii guddaan qaba jechuudha. Kuni mana namoota hedduu waan jiruuf jechuudha. Kanaaf koomentii naaf kennaa. Otoo sagalee kanan dhaggeeffatiin nam tokko koomentiin kenninaa dhugaa isinitti jedha. Koomentii naa kennaa dhaggeeffadhaa ka'aate jechuudha. Muca'oo tokkotu natti matee jechuudha. Kanaaf na tokko namoonni irraa barachuu qabu. Lammaffaa immoo mucaa kanaaf himmee akka yaadaatti yookaan kanaan akkana gooti yoo jedhanii gaariidha. Koomentii ishiidhaaf kennitu jechuudha. Kanaaf muca'oon kun akkas ture jechuudha. Hiriyyaa godhatte yookaan nama tokko jaallattee jechuudha. Muca'oon kun gaafa nama kana jaallattu jaalala waan isaaf qabduuf innis waan jaalala isheedhaaf qabuu fi akka mana tokko keessa wajjin jiraatan dirqisiisee jechuudha. Achiin gaafa mana tokko keessa akka jiraatan dirqisiisu wajjiniin mana tokko keessa jiraatanii wajjiniin jaalala eegalanii waggaa 4 mana tokko keessa jiraatanii waggaa 4 jireenya wajjin jiraatan keessatti guyyaa tokko yaada badaa irratti agartee hin beektu. Yaada badaa ishee irratti agartu waan tokko qofa jechuudha. Innis maal yoo jettanii akka ishiin maatii isheetti hin dhaqne yookaan akka ishiin maatii ishee hin gargaarre barbaada ture. Garuu mana keessatti baay'ee ishee jaallatanii baay'ee ishee kabajaanii waan hundumaa waan isheen barbaadde raawwataafi garuu akka ishiin maatii ishee hin barbaanne yookaan akka ishiin maatii isheetti hin dhaqne barbaada ture. Wasuma kanaan jiranii muca'oon kun egaa jireenya biyya lafaa hedduudha waan ta'eef jireenya isaanii fooyyeffachuuf jecha walii galanii gara biyya kanaa dhufanii jechuudha. Gaafa biyya kana dhuftu muca'oon kun inni garuu Itoophiyaa keessa jira jechuudha. Gaafa biyya kana dhuftu egaa ofiishis jireenya jiraate waggaa 3 erga biyya kana dhufteeti birrii isatti ergaa jirti jechuudha. Har'aa birrii isarratti ergaa jirti jechuudha. Kana keessatti ammallee taanaan kaleessas taanaan akka ishiin maatii ishee barbaaddu yookaan akka maatii ishee gara ishee dhufan dhala kooti jedhanii akka isheetti boqotan hin barbaadu namni kun jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi icciitiin maatii ishee baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Dhugaa isinitti himaa baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Waa'ee muca'oo kana gaafa dhaga'ee waa'ee maatii koo yaadadhee dhugaa isinitti dubbachuuf baay'ee tokko boohaa ture jechuudha. Maaliif yoo jettanii nama gaddisiisa jechuudha. Muca'oon kun akkamitti akka isheen barattee abbaan ishee muka soofee yookaan beektu namoonni baadiyyaa muka soofee jechuudha. Kan inni ishee barsiise kutaa 10tti kutaa 10 abdee muca'oon kun jechuudha. Haati ishee immoo haraqii baastee jechuudha. Ishee malee ijoollee 6 qabu. Haati ishee immoo haraqii baasteeti kan isaanii guddistee jechuudha. Egaa muca'oon kun gaafa kutaa 10 abduu abbaan ishees akka isheen koolleejjii deemtee barattu taasisee muca'oon kun koolleejjii deemtee barattee birriidhaan barsiisaa turan jechuudha. Gaafa isheen koolleejjii deemtee barumsa ishee xumurtu gara mucaa kanaatti kan isheen dabalamtee jechuudha. Kaleessa hin gaddas maatii isheedhaaf hin jaallanne nama kana jechuudha. Isheen fedha isheetiin nama kana jaallattee jechuudha wajjiniin galtee jechuudha. Har'a garuu erga isheen biyya kana dhuftee kaleessa gatii guddaa waan isheetti kaffalaniif muca'oon kun mucaa hangafaa waan taateef maatii ishee gargaarsa guddaa isheerraa barbaadu. Keessattuu haati ishee saatii kanatti isa kaleessa eeggadda haraqii baastee maal jettee ishees obboloota ishees barsiiftee amma saatii kanatti haati ishee dhukkubsattee manatti deebitee jirti jechuudha. Kana hundumayyuu gochuu hin dandeessu jechuudha. Garuu waan nama gaddisiisu guyyaa tokko haadha kootiif birrii 15,000 ergee jennaani aarii jettee aarii 7 osoo naan bilbiliin taa'ee jettee jechuudha. Dhugaa isiniin jedha baay'ee ulfaata basmaam haati jechuun gatii akkamii akka namatti kanfaltee baay'een keenya hin beekna jechuudha. Waa'ee haadhaa dubbannee fixuu hin dandeenyu jechuudha. Isheen garuu muca'oon kun maatii ishee kana gargaartee jireenya isaanii kaleessaa keessaa isa haati ishee haraqii itti baafte isa abbaan ishee muka itti soofee sun yaaddattee isaa keessaa isaan baasuu barbaade turte. Inni garuu kana miti akka ishiin maatii ishee ijaan agartu hin barbaadu. Nama kana hin jaallatti muca'oon kun. Isaaf jettee gatii hedduu kanfalteetti. Amma har'aattis qabeenya isaan qaban hundumtuu harka isaa jira jechuudha. Muca'oon kun amma har'aatti buukiillee baafadhee nuune jette waan nama ajaa'ibu buukiillee baafadhee nuune kanan birrii jedhee irratti ergadhu jettee isiniin jedhu dhugaa rabbii. Haati immoo hammam akka
Egaa kanaafuu wanti mucaan kun jechuudha dhugaa keessa jirtu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Har'a yoo maatii ishee gargaarte jireenya ishee kaleessaatu diigama, gaa'ela isheetu diigama. Yoo maatii ishee gargaaruu baatte haati ishee fi abbaan ishee ammayyuu baay'eetti aaranii jiru. Gargaarsa biraan qabani. Amma immoo mucaan kun keessattuu biyya alaa kana jirti. Biyya alaa jirti jedha. Ollaan naannoonis isheen biyya alaa jirti maaf hin gargaartuu jedhu. Haati immoo amma baay'ee tokko dhukkubsachaa jirti. Akka kaleessaa sun humna qabaattee hojjettee bakka garaa ishee hin geessu. Kanaaf mucaan kun immoo akka isheen hin gargaarre immoo dhorkeera. Jireenya keenya fooyyeffannaa jedhaan. Ani dhugaa maalan jedheen? Dhugaa rabbisiin jedha. Humna qabu isaan boru hojjetanii dhufuutti danda'u. Nama humna qabu mucaan kun itti fuftee yoo hojjette jijjiiramuu dandeessi. Garuu wanta hojjettu kana keessaa birrii ji'a 5, birrii ji'a 6 walitti qabdee haadha isheetiif abbaa isheetii ergitee wanta isaan barbaachisu mana sirraa jijjiirtee manni baadiyyaa hamma kana nu rakkisu mana sirraa jijjiirtee gaarii ture. Dhugaa isiniin jedha. Akkana hin jedheenan jechuudha. Inni garuu meezoon tokko akka keessaa bahu hin barbaadu. Birriin tokko keessaa baanaan akkana dhabdu beeki jedhe jette. Akkam gooti nama kana immoo qabeenya maalii osoo hin taane hin jaallattiin ofuma isheetu. Hin jaallattiin nama kana dhabuu hin barbaadu mucaan kun. Dhugaa isiniin jedha. Nama kana dhabuu hin barbaadutti isheen. Waa'ee birrii yoo miti jette isheen. Waa'ee birrii osoo hin taane nama kana baruma jiraadhu keessatti isa dhabuu hin barbaadutti. Jaalala jechuun baay'ee ulfaataa fi wanta aarsaa nama kofalchiisu jechuudha. Dhugaa isiniin jedhaan. Nama ajaa'iba garuu dhugaa isiniin jedha. Kanaaf mee hordoftoota koo maal jettu isin? Koomentii kaa'aa fi dhugaa mucaa kanaaf baay'ee tokko garaa na nyaatte anaan baay'ee tokko dhugaa waaqayyo boosseen natti himatte jechuudha. Boossee haadha ishee fi abbaa ishee jaallatti. Jireenya haadha ishee fi abbaa ishee agarti. Ani dhugaa isiniin jechuu fi ofii koo gammadee ofii koo maal jedhee jiraadhee haati koo fi abbaan koo shuquqqu yookaan dhiphatanii jiraatu jechuun baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqayyooti. Nuti bara humna qabnu keessatti hojjennee akka barbaannetti jijjiiramuu dandeenya garuu warroota kaleessa gatii nutti kaffalaan haadha kaleessa raqii nutti baafte haadha kaleessa aarsaa guddaa nutti kanfalte sun jijjiiruun dirqama nurra jiraata jechuudha. Dhugaa isiniin jedhaan. Yoo tabaate haa hafu manni isaa maal abbaa isaa yoo fudhatee dhaqes wanta waggaa 3 fudhatee dhaqamti hallaqee bakka kanuma. Kun ta'uu taanaan dhiistee gara hiree ishiitti deemuudha. Maalidhaa? Dhugaa waaqayyoo isiniin jedha. Jireenya jiraattu keessatti bara jiraattu keessatti jechuudha. Haati kee fi abbaan kee sin eebbisan taanaan guyyaa tokko haati kee fi abbaan kee sitti hin boqotan taanaan wanti ati hojjettu hundumtuu kantuudha. Dhugaa waaqayyoo baay'een keessan beektu. Ilaa isinitti hima dhugaa rabbii isiniin jedha. Jalqabumaa kaasanii haati kee fi abbaan kee waan tokko si hin jaallanne taanaan haati kee fi abbaan kee sitti hin boqonne taanaan hamma barbaadde qabeenya qabaadhu. Yookaan dhala keetu waa ta'a. Eebba haati kee fi abbaa keetu hin jiru waan ta'eef. Yookiin abbaa manaa sun faana ciqinciqiin jiraattu. Yookaan wanta ati hojjettee suntu barakata hin qabu. Bakka haati kee fi abbaa kee eebbi jiru taanaan karaa haadha kee fi abbaa kee bara jiraattu keessatti amma fedhe barbaadde sooromiyyuu dhugaadhaan nagaan argattu. Rafteedhuma illee hin bultu jechuudha. Meekanaatoo eebbi hin jiru. Garuu hiyyeessa taatee eebbi haati kee fi abbaa kee jira taanaan dhugaa rabbii siin jedha. Osuma hiyyoomtee waan barbaadde taatee yoo jechuudha. Wanta uffattee bultu hin dhabdu, wanta nyaattee bultu hin dhabdu, borummoo isa asiisa lafarraa laaliin isa olii irratti immoo ati iddoo guddaa fi qooda guddaa qabda. Maaliif namni haadha isaaf abbaa isaaf ulfina kennine anaafis ulfina kennu jedha dubbiin sagalee waaqayyoo. Kanaaf maatii keenya garaa jabaachuun nurra hin jiraatu. Keessattuu haadha nu deesse jechuun gatiin haadhaa hammam akka ta'e ulfaata dhugaa dubbachuuf hamma dubbatamuun olii hamma yaadamuun olii gatii haadha koo dubbadheen fixa yoo jette dubbattee fixuu hin dandeessu. Hojiidhaan agarsiiseen fixa yoo jette hojiidhaan agarsiistee fixuu hin dandeessu. Miknaatum haati garaatti ji'a 9 si baattee harkatti daalachoofte jettee ofii daalachoofte sitti xaragdee ba'aa ofii ba'aa baattee akkati ba'aan baanne taasiftee ofiishiif salphattee akkati salphanne taasiftee dhugaa rabbii waaqaa gaditti aarsaa guddaa kan nuuf kanfale haadha. Aarsaa guddaa kan nuuf kanfale haadha keenyadha. Iyesuus Kiristoos sababii nu jaalatuuf jedhee du'atti dabarseef kenne. Haati keenyas ammasuma. Amma Iyesuus Kiristoos yoo ga'uu baatteyyuu haati keenyas biyya lafaa kanarratti aarsaa guddaa hamma lubbuu
Kanaafiyyuu dhugaa rabbiiti gaa wanta baay'ee nama gaddisiisuu fi wanta baay'ee haamilee namaa cabsudha jechuudha kun. Yoo mana koo jette mana isheetu ani ta'a maatii isheetu xaaroo yoommoo maatii koo jette mana isheetu diigama. Dhugaa dubbachuudhaaf kana waa'ee mucayyoo kanaa jechuudha. Ammoo fooqitti ol bahee sagalee qabaarra gaa'is. Dhugaa baay'ee viidiyoon irratti waraabee kun jechuudha waan baay'ee ajaa'ibaati dhugaa isinitti himuudhaaf jechuudha. Innaa kanadha waa'ee mucaa kanaa jechuudha waan baay'ee tokko na gaddisiisedha naani. Ilmi dhiiraa osoo haadha qabu osoo haadharraa dhalatee qabuuti gaafa shamarran keenya akka nuti haadha keenya hin agarre yookaan akka nuti haadha keenya hin gargaarre garaan nuti jabaatu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Maaliif nuti bara jiraannu kana keessatti hamma jiraannu hin beeknu amma jiraanna malee booddee wanta taanu yookaan booddee wanta goonu tokkollee hin beeknus hin qabnus jechuudha. Maaliif kan nu jiraachisu harka rabbiiti. Innaa eebba maatii ofiiti jechuudha. Lafa kamittuu deemtee kan milkaa'uu dandeessu ejjettee kan ejjennu keetti galma ga'uu dandeessu maalidha? Eebba maatii kee yoo keessa jiraate dhuguma sitti dubbadhaan yoo eebbi maatii kee keessa jiraate waaqayyoollee akkasumas si gargaara jechuudha. Ati garuu maatii kee mufachiisaa, maatii kee boochisaa, ayii dhala keenyaa siin jechaa waaqayyoon osoo kadhattee illee waaqayyo biraallee fudhataman argannu jechuudha. Mikinaatu warri haadha isaaf abbaa isaaf ulfina kenna naafis ulfina kennaa jedha gaa dubbiin sagalee isaa. Kanaaf dhagaa kanaaf akkasidha dhugaa rabbii siin jedha faamilii koo. Waa'ee mucaa kanarraa waa hedduu akka barannu waa hedduu akka baratan abdii guddaan qaba jechuudha. Maaliif shamarroon gaafa gaa'ila dhaabbannu dursa maal gochuu qabna? Dhiira tokko gaafa itti dhufnu qoruu qabna jechuudha. Waa'ee maatii keenyaatiin dursinee qoruu qabna jechuudha. Namni sun maatii koof ilaalcha akkamii akka qabu maatii koo hin jaallatamoo hin jaallatu jennee dursinee qoruu qabna jechuudha dhiira kana. Maaliif dirqama gala dirqama waan ta'eef jireenya jiraannu keessatti maatiin keenya keessattuu shamarran hangafaa ta'anii gaafa maatiin ofii harka qalleeyyii ta'anii gaafa maatiin ofii gargaarsa nama harkaa eeggatanii dhugaa rabbii dubbachuuf baay'ee ulfaata. Yoo ati har'aasitti maatii kee gargaarte bara dargaggummaa keetti hojjettee maatii kee gargaarte atillee boru akkuma isaanii dadhabdaa. Atillee boru dhukkubsachuu dandeessaa. Wanta si quunnamu hin beeku jechuudha. Kanaaf dhalli keessu yoo ati har'a galaa keewwatte borullee dhalli keessuni si gargaaruu danda'a jechuudha. Isinii gala miti borullee dhalli keessun si gargaaruu danda'a jechuudha. Maaliif ati kaleessa haadha keef abbaa kee ulfina kennitee ati kaleessa haadha keef abbaa kee gargaaraa waan turteefu har'a immoo akkasuma jechuudha. Dhalli keessuni yeroo ati dadhabdeetti yeroo ati gargaarsa barbaaddutti inuma si gargaara jechuudha. Dhugaa isiniin jedhaan yoo ati kaleessa eengadda haadha keef abbaa kee ulfina hin kennine yoo ta'e dhala keerraallee ulfina hin eegin dhugaa waaqayyooti. Maaliif bakka garaan haadha ofiif abbaa ofii muu namaan jennaani hin ulfaata keessa deebi'uun isaanii jechuudha. Kanaaf faamilii koo dhugaa rabbii waan guddaa akka isin baratan kanarraa abdiin qabaa. Innaa shamarran keenyi gaafa dhiira jaallannu qorree osoo nama kana faana jaalala ittiin galiin qorree baqqaa ilaaluun nurra jiraata jechuudha. Haadha koo hammam iddoo qaba abbaa koo hammam iddoo qaba namni kun ilaalcha akkamii maatii kootiif qaba jennee diippilii keessa bu'uun ilaaluudha. Ofii keenya dursaa maalidha haadha keenyaaf abbaa keenyaaf iddoo laachuun nurra jiraata. Dhuguma yoo haadha keef abbaa kee jaallatte namni sun akkasi jaallatu beekee jechuudha. Wanna fadhillee osoo ta'ee rakkinaattis gammachuuttis gaddattis namni sun akkasi biraa namni beekee jechuudha. Garuu namni haadha keef abbaa kee hin jaallanne hamma barbaadellee otoo si jaallatee na jaallata jettee ceerumaan odeessin hin dubbatiinis jechuudha. Bakka. Innaa viidiyoon koo har'aa kana fakkaata faamilii koo waan dhaggeeffattaniif galatooma koomentii